وصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا كينيا كان الدنيا مرقوتو رجرتن. عيدكم مبارك كل آم وأنتم بخير. بقى عيد الأضحى بarakum tokkofi dhibba afurii fi afurtamii jahatiin isin gahee jecha kullu amin wa antum bikayr warra baranaa kan bara hedduu warra baranaa kan bara hegeree rabbiin isin haa taasisu jecha sagantaan keenya sagantaan bohaartiidha amma jalqabuuf jira hanga xumura sagantaa keenyaatti yoo kan nu daawwattan taate sagantaa mimmiidhagoo bohaarsoo fi sagantaa barsiisoo ta'an hedduu akka isin irraa argattan abdii qabna inshallah guyyaa إذا كان وروني ماتي كيسان برتي دبرسا جرتن وروني فيروتن كيسان بكا غرغرا جرتني في وروني ماتي كيسان الرافقاتني إدو غرغراتي أرقمتن هندي كيسانو بكما جرتنتي نغان كينيا كان كبجا في كان جالالا سينا كابو جچا إيدا بركة إيدا ملكي إيدا جالالا ربي سينا تاسيسو سغانتا كينيا كان وجين هنگت أموراتي نوجين توران أفير كينيا قام سغانتات إسين دبرسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. من العائدين. تقبل الله منا. أعد الله علينا. من الفائرين. الحمد لله رب الحمد لله. أكمل. فيا والله الحمد لله. جر الحمد لله. أكمل إني والله كنوا الحمد لله بريدة رجع على كل حال الحمد لله ربي قالت فتاجرة ولين وارتي رجع الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أيه جل كبرت مي ولا هبر إنه مكان كيسانين نجرما يسرّه. مكانكو أول شمس محمد إنجر أما كتا مقالة كويه فتشير. أيه أما كجلات هاجرتان. أما كجلات هاجرتان كتا مقالة كويه فتشير. بيجرالو تاو. بيجرالو تكيا ولا قلي تاتي. ولا قلي كيتا. أكمل مي إيري خنا ولا قت يكمل دبر ساترتان. إيري خنا قا والله ولا قت ها لقاري عند فرسني روج ولا ما تنا يا رتشيف سوجيت أنا تفكّات. إيدي نيروج ولا ما كان ميتورا. namni ganama subiidhaan manaa bahee akkasii kana namni mana keessa qaaman niqatu bishaan bulluqaan qaaman niqatu subii qorra sana subii dura gadi yaanee dargaggoon kun egaa laga keessatti dhanna dhiqannaa yeroo dhanna dhiqannu aarri akkuma hurkaatti nurraa yaa jechuudha gammachuu jira iidii guyyaa sanaallee namni baadiyyaa kana keessatti wal waamee bunallee amma hanga dhuge hin beeku namni buna baay'inaan dhugaa waan adda addaa nyaatamaa namni wal waamee waliin oola gammachuu guddaa jira baadiyyaa keessa alhamdulillah baay'ee namatti tola mee har'a ka sagantaa gaafiif deebii wayii qabna sagantaa gaafiif deebii kana wajjin turtii goona jechuudha akkami qophiidha qophiidha alhamdulillah ayyee inshallah ayyee kaashi gaafiin keenya jalqaba irratti maal jetti udhiyyaa jechuun maal jechuudha jalqaba irratti ayyee inshallah bismillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam udhiyyaa jechuun ummata islaamaa biratti keeyyata yookiin ajaja rabbiin subhanahu wa ta'ala كارا نبي محمد أمة كان هذا برس ربي القرآن كيستي فصلي لربك وانحر جديتشو فصلي جو نولا ما نكاي كانت صلاة بويا إذا سنة صلاة يجو وانحر أجمع ندويا كان كلي جتشو سل أكاس جتشو ندويا كون كلمة بويا إذا كلمة جتشو كلمة كون مو إنيو تنيا تا إنيو فكنا موانجر وشريان سلام رسول الله عليه الصلاة والسلام إفا قد أني لفنو كاني رجو كلمة كون وانتي قد أموف إيساف دريس بويا سون جمتشو ولو أكتاو فيتشو جمتشو أن كفتي مانك يكيس تجمدو ta'ini gammachuu kana walii keenya hiyyeessillee nu wajjin gammadee ollaanillee gammadee namni waan qabnellee gammadee guyyaa gaafa sanaa gammachuu akka waliin hirmaataniif jechuudha. Kanaaf walumaa galatti udhiyyaa jechuun qalma guyyaa iidaa qalamee qalmi sun immoo rabbiin biratti subhaanahu wa ta'aalaa rasuulillah diisa isaanii keessatti maal jedhan waa'ee hajjii kana keessatti udhiyyaa warra achitti gaafa sana qalan sun rifeensa isii tokko tokko rabbi maasiyaas irraa harcaase akka rifeensa horii sanarraa bun tokko illee darajaa keessii Rasuulullah alayhi salaatu wassalaam kanaaf udhiyyaa jechuun gammachuu guyyaa iidii kana qalamu jechuudha dandeenya. Ayyee ishee udhiyyaan yeroo kamitti qalama?
Fakkeenyaaf osoo idiin hin gahin qalamuu hin danda'a. Yaa Allah. Odoo hiyyaan egaa yoo idii dura qalame hiyyeessi maal fayyadameeru yaanuma fixeeti. Jechuun umuriyaa hin ta'u yoo idii dura qalame. Idii dura qalamuun hin ta'u. Odoo hiyyaan ganama guyyaa iidaa sana salaatameeti qalama ergi idiin salaatamee ka'ee qalameeti hiyyeessaaf karaa shari'aan lafa kaa'een qoodama jechuudha. Lukkuu qaluun hin ta'a yoo diya. Lukkuun nama meeqa keessi gaa lukkuun hin qalamu shari'aa islaamaa keessatti waan nama ajaa'iba. Lukkuun hin jiru shari'aa islaamaa keessa kan qalamu gaala yookiin hoolaa re'ee kana qalama jechuudha. Malee lukkuun baallee isee lakkoofnee qalama hin ta'u lukkuun hin jiru. Lukkuun hin qalamu inshaallah. Lukkuun hin qalamu. Akkasitti inshaallah lukkuun hin qalamu inshaallah. Salaanni azaanaa fi qaamaan qabne salaata maaliiti? Salaanni azaanaa fi qaamaan qabne salaata iidaati. Salaata iidaati. Biraan jiru? Gara biraan immoo salaata janaazaa. Salaata janaazaa maashaallah maashaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك علينا وعليكم. من العائدين. تقبل الله منا ومنكم صالح الفائزين. تقبل الله منا ومنكم كل صالح الأعمال. السلام كم رقم؟ الحمد لله رب العالمين. بقى عيد باركم تكون دي بافري في أفرتمي جافات النجى. أفتمي؟ جافا. جام ترب. أفرتمي في جاهي دبرنا. كاي جران. هايا. بقى تنسي. بقول ما ننجى. كم يدين؟ يدي بريد الحمد لله. أي كم يجل كبرت مكان كيسنين ولا برد. كان كيا أمدائل شرف يوسف نانجان. أسماء جراتا يفتح. جراتا كوي فتح. ممكن اللوتا. قرار كده. باتي وتربك جا. أكمل يدين جد أكمل دبرسات تورتن عيد الأضحى. الأضحى حالة جايبات تاسيت وتجيت. تاجي حالة دتات دبرسنا ويا سايلن دراخنا. سومنان خدين سومنا خان warri hundinuu guyyaa saglaffaadha soomaniiti guyyaa gartee arafaa dhaabbatan san yoomul hajjil akbarii san dhaabbatanii akkasitti soomanaan dabarsanii iidatana nama waan adda addaa namooti harka qilleensa fa'aa gargaaruudhaan walirra deemanii fira gaafachuudhaan rahima maxxanfachuudhaan dabarsan maaliif ollaa walii qooduudhaan waan qaban namni waan takka fayyadamu aalii tana dura aalii barbaachisanii jibatuudhaas ollaadhaas جنان نمني ربي في وياه خيرات يا من جنان كما رب صلى الله عليه وسلم ولا ساخب جن من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جن أكسيت سنين على سنين كما جاتنا يدل لنا يدل مدرسة في قرتي على كان الميد أجر وانتف كما بيكم وتر كجارتي مدرسة تاجرة ولا ما يكون تاجرة كجارتي مدرسة إسلامة بالله خيرت على سنين كما جميلتي أيامي قافي توكو سينغا فدا gaafii kana akkami qophiidha yaa gadi qophiidha deebisuudhaaf qophiidha inshallah kamee jalqaba irratti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam umrii isaanii keessatti hajjii meeqa godhan alayhi salatu wassalam ergamaan rabbi nagaa raaman irratti haa jiraatu hajjii takka godhan sunis hajjiidhaan mannaa jaama hajjatul wadaa san jaameeti beekama hajjii takka godhan namni jechuun manni umrii keessatti hajjii yeroo meeqa gochuun dirqama isarratti ta'a? Dirqamni yeroo takka islaamaa irratti nama islaamaa irratti hajjiin yeroo takka dirqama. Kadan deeta gaamanis ta'a ilee sabiilaa waan ta'eef deddeebiin danda'a maaliif lakkuma uduu heddummeessuun diliin namarraa buute waan ta'eef danda'a. Ammoo hajjiin takkuma fardiin takkuma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. وعلينا وعليكم. من العائدين. من الفائزين تقبل الله لنا منكم. من الفائزين. تقبل الله لنا منكم صالح الأعمال. أكن. نجاك الله. بقى عيد بارك وما تقولي بافري كفرتني. تميجا. تميجا. بقى تميجا. آمين ولمانو. شكل كبرتني بقى أنكي نجرما ولا برا بيسرّي. Maqaan koo Hussein jedhama. Hussein Nageessoo jedhama. Aanaa Munasaati godina Arsii Bahaa. Bakki dhalootaa jechuudha. Bakki dhalootaa. Amma eessa jiraataa? Amma Kooyyee Fichee Shaggar.
magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Kooyyee Facee. Akkasii? Haaya akkamii iida akkamii dabarsaa turtan? Asitti moo achitti? Achitti. Biyyatti jechuun. Maashaallah gaaffii keessa bareeda. Haaluma gaariidhaan dabarsaa turre yeroo as jiraataa turre keessatti akka dargaggeessa tokkootti aarsaa baay'ee kafalaa turre dura ta'aniiti harkatan yeroo idaa gargaaru irratti wantoota tokko bakka waan baay'eetu jira miti waan sana irratti adda duraadha adda bu'aa taanee waa baay'ee gochaa turre asittis hanga dhufne akkasuma adeemsuma saniin deemaa jira jechuudha. Guyyaan Arafaa guyyaa meeqaffaati? Guyyaan Arafaa fakkeenyaaf Zulhijja jirani ji'a Zulhijjaa keessaa guyyaa meeqa jira? Ji'a tokko jira. Ji'a san keessaa guyyaan Arafaa guyyaa meeqaffaati? Guyyaan Arafaa guyyaa kurnaffaati. Guyyaa salgaffaati. Guyyaa salgaffaati. Guyyaan Arafaa. Akkamiin hinaa ibsu akkamiin sagalaffaadha? Guyyaan Arafaa guyyaa kurnaffaati natti fakkaate gaaffii kanarratti guyyaa kurnaffaati. Guyyaan Arafaa moo akkamitti kurnaffaa ta'e? Guyyaan salgaffaan guyyaa yookiin qalmaa yookiin foon gongofannaati. Maal jechuudha? Foon gongoffannaa. Guyyaan saglaffaa moo? Guyyaan salgaffaa. Ishee. Kurnaffaan moo? Kurnaffaan immoo Allahumma salli ala Muhammad. Ifama beekaa. Laafaa. Guyyaa kurnaffaati. Guyyaan sun guyyaa eega salaata boodaa salaatamee eega kaameen boodaa guyyaa nyaataa fi yookiin dhugaatiiti. Kanaafuu guyyaan Arafaa guyyaa kurnaffaati moo sagalaffaati? Guyyaa kurnaffaati. Salaanni ruku'aa fi sujuuda hin qabne. Salaata yookiin salaata nama du'e irratti salaatamu salaata janaasaa. Ayi maashaallah deebiteerta salaata janaasaa. Sodaatiin? Inshaallah. Guyyaa idaatiimi? Guyyaa idaati. Maa sodaatta? Inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. عيد مبارك. من العائدين. بقى ربي ولي نونجي. من الفايزين. من الفايزين. أي بقى ربي عيد بركة متكوف دي بافري في أفرتمي ميجاج. أفرتمي بيبانغارو كسيت. أفرتمي جا. أفرتمي جاشي. بقى ربي عيد بركة متكوف دي بافري أفرتمي جا تنسيجا. آمين ولي نوبا ولي نونجي. جل كبرت مي ولا هبران. هيكو جرام هيكو دوبي نوري جرام. هيكو دوبي نوري إسرائيل. أرسي شاشمانة. Arsii Shaashamannee. Kamitti dabarsaa turtan? Baay'ee namatti tola. Bara dheengaddaarraa waggaa sadaffaarraa jalqabee asitti sagaduu jalqabneerra. Haala gaariidhaan karaa kana cufnee naannoo kana masgiin hin jiru. Naannoon kun baay'ee miidhamaa ture. Amma xiqqoo hamma takka xiqqoo wayii waan xiqqishu wayii xiqqoo wayii ija godhatee jira. Ammallee ija godhatee hin jedhamu. Ija godhatee jechuun isaa maalidha? Iddoo salaataa hin qabu, iddoo ibaadaa hin qabu. Manni jireenyaa kumaatamaa fi miliyoona jira. Iddoon ibaadaa rabbii itti dalagatan tokko illee hin jiru. Beeti kiristaaniin 20-30 biyya kana keessa jira. Masgiinni tana takkattiitu jira. Tanaayyuu humnaan ijaaranne kun itti hidhamee kun itti tumame ijaaranne. Tanaa'uu nu harkaachisuudhaaf yeroo baay'ee shaggar dhufa nu doorsisa. Ijoollee dargaggeessa addaan doorsisanii sheekota addaan doorsisu. Maaliif jennaan lafa seeraan alaa irra teetta lafa qotee bulaa irra teetta jedha. Nuti lafa dachii kana irratti dhalanne biyya addunyaa kana irratti dhalanne lafa kana irratti dhalanne lafa irratti dhalanne irratti kabajamuun nuuf dirqama ta'a. Maaliif jennaan nuti uummanni muslimaa nama waan taaneef mirgi kenna kabajamuu qaba akka nama kaamittuu. Maaliif jennaan akka nama kaamittuu gibira gabbarra akka nama kaamittuu mootummaa deeggarra akka nama kaamittuu wanta mootummaan nu gaafate ni goonaaf mirgi kennas eegamuun dirqama. Mirgi kennan eegamu taanaan waan goon waliin goona eenyullee eenyu gadi miti. Ka inni kun ji'a sagagalii dhalate kun ji'a torbatti dhalanne eenyullee eenyu gadi miti waan ta'eef ni dhaabanna biyya kennaaf. Salaanni azaanaa fi qaama hin qabne maali? Sunnaadha. Sunnaadhaan beekama. Salaamu alaikum warahmatullahi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. من الفائزين. من القاعدين. ما جتشيلا. ورا برنا خبر يدو ورا ملك انت ديبو بروندا ورا قرتي عيدتنا ملكي دان بره هدو يرو هدو رد ديبو ربنا هو يجودا. آمين آمين. يرو تحية قرتي نمني
yeroo gammachuu guyyaa ka ciidaa kana guyyaa gammachuu kana tahiyyaa waliin jaamu jechuudha inshallah. Ayyamee jalqaba irratti walaa barannu maqaan keessanii nu jedhama eessaarraa? Muhammad Ismaa'il Laanjaanii dhalataa Harargeerraa ammaaf Kooyyee jiran. Kooyyee jechuun maal eessa? Kooyyee jechuun naannoo Shaggar keessa kifla katamaa wayin godina naannoo Shaggar keessa jirurraa godina tokko Kooyyeeffachee jechuun kan dubnee hin beekamte ammas kan dubbatti argitanitti. Ayyee iidiin akkami? Iidiin wallah alhamdulillah bareedaadha. Guyyaa gammachuuti guyyaan kuni guyyaa gartee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam karaa nu godhanii guyyaa gartee itti rabbiilleen subhanahu wa ta'ala guyyaa arafaadha nama arafa jiruuf guyyaa gabbu'ee ittiin dhaaddatu jechuudha maleekatti guyyaan kun guyyaa guddaadha. Guyyaa ammas guyyaa kana keessa jechuun sa'aatii wayin ciidul adhaan wanni ciida biraat ciida fixiriitiin adda ta'u guyyaan kun guyyaa keessa ammas udhiyaan godhamu guyyaa miskiina keessa gargaaramu guyyaa gartee ollaan keessa sirriitti wal ziyaaru guyyaa firri keessa wal jabeeffamu guyyaa guddaadha. Warra milkaa warra rabbi naa godhu. Amiin amiin. Meeyyee sagantaa idaa kana wajjin wal qabatee gaaffii tokko tokko si gaafadha. Akkami deebisuuf qophiidha? Inshallah ni yaala. Ishi jalqaba irratti guyyaan arafaa guyyaa meeqaffaati? Guyyaan arafaa guyyaa sagalaffaati. Guyyaa arafaa jechuun dhaabbatamu guyyaa sayilaffaa guyyaa nuti asiif gartee asii guyyaa namni arafa hin jirre wayin namni achi hin deemin guyyaa gartee asii soomanuun sunnaa tokkoti. Kanaafuu guyyaan iidaa sunoo guyyaa arafaan jedhamu? Guyyaan iidaa guyyaa arafaan jedhamu. Iida arafaa jedhaa baramana. Arafa jechuun ka guyyaa arafa dhaabbatamu guyyaa sagaliiti. Ka guyyaa sagaliiti malee ka guyyaa kudhaniiti. Guyyaa kudhanii jechuun kan namni iida itti salaatu. Arafaa jechuun guyyaa sagalaffaa. Guyyaa sagalaffaati jechuudha. Guyyaa kudhanaffaan guyyaa kudhanaffaan guyyaa iidaati. Kanaafuu guyyaa kudhanaffaan guyyaa iidaati malee guyyaa arafaati. Guyyaa arafaati miti jechuudha. Jiini hajjiin keessa godhamu ji'a kami maal jedhama? Jiini hajjiin keessa godhamu ji'a Dhulhijjaa jedhama. Ji'a meeqaffaadha? Ji'a 12ffaadha. Akka hijiraatti jechuudha. Akka ji'a Arabiffaatti ji'a 12ffaadha. Akka hijiriitti jechuudha akka lakkoofsa Arabiffaatti wayin akka ji'a Arabiffaatti ji'a dhumaati. Ji'a 12ffaa amma kana booda Muharram eegalame jechuudha. Bara meeqaffaa hijiraa meeqaffaa keessa jirra? Hijiraa 1446 keessa jirra. Achi booda 47 seenaa jechuudha. 47 seenaa jechuudha. Nabiyyi Rabbii sallallahu alaihi wasallam Makka irraa gara Madiinaa yeroo deeman jalqaba irratti waan isaan hojjetan maali? Awwala gizeeniif ergamaan keenya alayhi salaatu wasalaam Makka irraa gara Madiinaa godaanan masjiida ijaaran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والقول. من الآيدين من الفائزين. من الفائزين. علينا. أبشر. أي جلك مرت مي ولا بار مكان كيني جرام. سلطان نور الدين جرام. سلطان نور الدين يسرا. وليسو. وليسو بكي كنا وليسو لا. وليسو أسمعي لك أما كجر. بكي دلوتها تكست. بكي دلوتها وليسو لا. قدينا شواكي باليتا. كس. ها؟ كس. مقالة وليسو. أيه إني مال فكات. والله ما شاء الله لك قاري. كم دبرسة؟ حالا قاري من دبرسنا. وليسو تكمل دبرسات ورتنيش. وليسو تسي حالا ما قاري عن دبرساتور. مية كم؟ أكم جلسة تولن داري بايا نمتلا. سجنتها الدجرة. ما شاء الله بايا نمتلا. هاي قافي توكو سيجافة دا. ندبس تاكل. إن شاء الله. كوبيرا. يا رب جل. ميكا ليست. أقوى نجاحة عندي سرية إن شاء الله. هاي قافي باي ستين بايسو. قافي ممراس سيجافة دا. أركان إسلام كيسا. كشنا فارت ترجمة ماين. حجي. حجي. هاي أرجعت جرت. ما شاء الله. هيا قويا إذا الأضحى صومني تا. قويا إذا الأضحى قويا عيدا مسني. قويا عيدا سني. أنت. صومني أنت. أنت. بكا. إيه. غنمو. غنما هذا إذا صلاة الدين بتكو. هذا صوم ما. إيه. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عيد مبارك. وعلينا وعليكم.
من الفائزين من الفائزين من العائدين من الفائزين ايه بقت سنجاي بقول ما نقول ما إذا باركم تكوفي دبا فريدي أفتمي جافا تمي جافا بقول تنسنجي بقت سنجاي سنده ايش مي ولا هبر رجال كبرت سوجات وابلان جدما زوجات وابلا والله هي سميرة وابلا سميرة وابلا بليني إيه. ما شاء الله ما شاء الله لكو تقول انت ايش تنقف ايش تنقل كوكومتي اللي على فكات هوجالا تكو ايش تشال سني في تشال هي اسر يغرو هررجي الراي arge baha ليتا ko ma chura ايه adile lita tanani si lelito mata ايه hay me ira akami dabarsa turtani sin hararge lidat هررجي ليتاتي والله إنتي أتي ما أدا ما شاء الله أتي بقى ma tadaga أتي بقى نمني ولتي دياتا توكو بقى خان قمني فيس غرغرا وان وجتن ده خاني فيس خان قمني فيس غرغرا دبرسنا تشتي sitinjiru ren akas أستي نمو إدي نهرو ما قتشوف أنا بيخ والله mali rakeni bada مبيني يعني ركنا نوجنا الدبا فدا قوي eshi me gafi tokko singa hada gafi moyo bistan bada sa sini kan ne chu إن kopida شاء الله كبي سوجات soja haye salan azana fi iqaman qabne salata maliti صلاة الجنازة eshi ha صلاة الجنازة argater eshi dabra ليلي الضحى ai sanine sonden kabra أذانا في كمان قبل صلاة الجنازة san argaterta tokkotti dabal imash zi سنة so eshi sunna kabra salatu mara جمعة ما قواربي salatu mara ganama salatu كلمة مثلا الضحى سنتين صلاة إيدا صلاة إيدا eh سبحان الله ماشي شكرا قبل ماشي سني كبيرة سلام نركوع في سدو جنكم نيو جنازة guyaan arafaa guyyaa meeqa faati برا تشارجي jechuun fakkeenyaaf zulhijjaa keessaa zulhijjaa keessaa guyyaa meeqa كوتوكو مو سجل كوتوكوفا ويا كنا فادا sirrii miti yidi guyyaa kudhan argatteerta guyyaan arafaa عرفة jareefu jetteerti سجل sagal maashaallah kan islaamaa keessaa kashanafaa irratti argamu abbaan dafee deebisee badaa sagal شنفة ورسولي arkaan islaamaa keessaa shanaffaa irratti ka argamu arkaan islaamaa meeqa شن shanaffaan وملائكته أنتم من اليوم الآخرة arkaan islaamaa dafi ishee dafi abbaan dura argatee badaasa qaba أشهد أن لا إله إلا arkaan islaamaa Islaamaa. tokkoffaadhaa miidheen الله lammaffaan mee jedhi meeshii أركان إسلامي وحية أن تؤمن بالله أركان إسلامي وحية لا إله إلا الله ilmaan kan baay'ee laafaa jedhee isin gaafa deemaa يا خسر أركان الإسلام خمسة وحية تؤمن بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا kanaafuu shanaffaa maayini إليه سبيلا إيه ayyeshi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك تقبلنا ومنا منكم صالح الأعمال صالح الأعمال من العايدين من العايدين من الفائزين من الفائزين. وانا منجر يتاري وانا منجر مات أقسم كسم يدما بقت تيجي أقول ما نوجي عيد بركم تكوفي بافريقيا أفريقيا مجا عيد الأضحى عيد الأضحى ما شاء الله كان كانوا
Jamal Abdurrahman. Jamaal Abdurrahmaan eessarraa? Godina Harargee lixaa Abroo. ana bro ganda winni guddoo jaamurraan achitti hin daladhe. Achittiin dalatte. Amma eessa jiraataa jirtu? Ammas Koyyee Facee Magaalaa Shaggar. magaalaa Shaggar kutaa Koyyee Facee. Kutaa magaalaa Koyyee Faccee. Akkamiin? Bareeda alhamdulillah. Akkamiin dabarsaa turtan Harargeettis akkuma bareedaa dabarsaa ture. Haalli itti dabarsaa turre egaa haaluma keessa jirru san haaluma biyya sanii haaluma bakka ilma gabareeti haaluma gabaree saniin dabarsaa turre. Irraa nuun himtanii irra xiqqoosi. Haala itti dabarsaa turre egaa akkama inni himnu waan haaraatti miti akkuma bareeda bakka. Egaa ganama ni kaatu. Achi booda akka itti dabarsuun haala sana yoo ta'e ganama ni kaanu dirree idaa bakka suumaan deemnu qaama dhiqatanii. qaama dhiqannee achumaan deemnee gara. Takbiiraa jira. Takbiiraa jechaa deemna. Takbiiraa jechaa deemna. Mee akkamii jettan ishee? Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamdu. Jalqaba irratti mee gaaffii si gaafadha. Guyyaan Arafaa guyyaa meeqaffaati? Guyyaa Arafaa guyyaa kurnaffaati. Guyyaan Arafaa moo? Eega. Hin argan. Guyyaa Arafaa moo? Guyyaa sagalaffaati. Mana gaafattaleeti. Guyyaa sagalii. Kanas si gaafatara. Guyyaa sagaliiti. Guyyaa sagaliiti. Kanaafuu guyyaan Arafaa guyyaa sagaliiti malee guyyaa kudhaniiti miti jechuudha. Argatteera. Akkasii. Argatteera. Argadheera. Bareeda. Guyyaan Iidaa moo guyyaa meeqaffaati? Guyyaan Iidaa guyyaa kurnaffaati. Kanaafuu guyyaan Arafaa fi guyyaan Iidaa Adda adda. adda adda. Guyyaa Arafaa san maal gochuu qabna ishiin? Guyyaan Arafaa guyyaa Arafaa sammuu Iida salaachuu qabna. Guyyaa Arafaa. Guyyaa Arafaa moo soomuu qabna. Guyyaa Arafaa soomuu qabna. Ayyeegaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaan guyyaa Iidaati akka itti bohaaraa jirtan abdii qabna. Akkamiin ta'u bohaaraa jirtan? Bohaaraa jira. Iida kana akkamiin dabarsaa jirtan? Akka bareedaa dabarsaa irra gaa. Akka bareedaa gaamma Iida salaannee irraa galaa irra gaa. Amma eessa faareeta kana booda? Amma kana maatuma kiyyaa waliin yeroo godhu. Maatuma wajjin ziyaaraa. Ziyaaraa. Maasha Allah. Jirti garuu ziyaaraan tun akka biyyaa san? Akka biyyaa san hin jirtu. Hin jirtu. Toltuu mi'as? Hin jirtu? Biyyaa san tola. Ka biyyaa san tola. Ka biyyaa akkam ture? Ka biyyaa gaa waa hedduu gartaa biqilootaa fi waan magariisas guddaa gartaa. Jiras? Magaalaa tana dhagaa malee hin jiru. Kanaan ka baadiyyaa sun kana caala. Osoo achitti baasee faa nama jechisiisa? Egaa akkas jedhama jechiisa. Maal goota? Ka achi jiru immoo hin beeku dhagaasii kana beekaa waan ta'eef ka achi jiru asawwaa ka as jiru immoo dakawwa magariisa sana bu'u. Garuu wanni akka biyya fi ga'u hin jiru. Hin jiru ga'u hin jiru. Maasha Allah. Ishi gaaffii biraa dabalu? Dabalu. Ayyee. Hin deebistanii? Hin mukorraa. Ishi jiin hajjiin keessa godhamu ji'a maaliiti? Ji'a Zulhijjaadha. Zulhijjaadha? Ati na deebisee? Zulhijja. Anas si gaafatee? Zulhijja. Argatteerti? Allahu akbar. Hin argan? Hin argan? Hin arganne? Argatteerti? Argadheera. Maasha Allah. Allahu akbar. Hin shakkin malee yoo shakkite qabxii sirraa muraan. Tolee. Zulhijjaa moo zulhijjaa miti? Zulhijjaadha. Argatteerti? Kanaafuu hin shakkin. Ayyaayya. Eid Mubarak. وعلينا وعليكم من العائدين. من الفائزين. من الفايزين. Rakkoon qabu. Baga Iida bara 1440 جافا وجينجين wajjin ga'e. أيه Mee jalqabarratti wal haa barannu maqaan keenya. مكان كو رشيد حسين جدما شاشمني جچو Shaashamanne أيه akkamitti dabarsaa turtanidha? inni baay'ee gaariidha baazii biyya gara shaashamannee kana keessa ummata musliimaatu jira shaashamannee irraa qabii hamma baalitti asiin arsii baatti hararitti amma bahu inshallah musliimota baay'ee gaggaarii fi babbareedoo kan warra walii rifatuu fi warra walii yaadu akka amantas ta'ee akka aadaa Oromoo ta'ee ummata jaalalaati jechuudha kanarratti waan baazii warra garana ta'ee akkuma aadaa Oromootti waan kana jedhamee itti himamu miti gara amantaatti illee ammoo kanuma jedhamee waan itti himamu miti jechuudha sagantaa keessaa kan akkuma carraa akkuma tasatti nurra dhufee waan ta'eef
waan dandeenyuuf hin deebifnaaf irraa waan dadhabne namoo walumaan deebifna jechuudha. Kun qabu daawwattoonni kennallee hin jiru si gargaaru jedhee yaada. Waan yoo sitti ulfaate isaan sii deebisan. Kanaafuu homaa wanni yaaddooftuu hin jiru. Ayyee rakkoon qabu. Gaafitti hiitarru. Ayyee. Gaafitti haceenu Ardu Sidq biyyi jedhamtu biyya tami. Biyya Suudi Arabiyaa. Ardu Sidq yookiin biyya dhugaa jedhamuudhaan beekamti. Biyyi sun eessa? Biyyi dhugaa biyyuma jeennataa jechuu hin danda'amu malee biyya Ardu Sidq asirratti kan jiru hin jiru. Asumarratti hin jira. Asirratti garuu kan jiru taanaan nama keerii fi waan gaarii hojjeteedha malee biyyi hin jiru. Hin jiru. Akkamitti jechuun biyyi kamiyyuu amma yeroo ammaa waan baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef Ardu Sidq kan jettan suni Makkaa jechuu dandeenya. Biyyoota akkas yoo jenne biyya Makkaa Madiinaa san yoo jenne malee biyya biraa biyya riskii qabdenne yaannuun akka gama kootitti hin jira yaadu. Ardu Sidq jechuun biyya dhugaa. Biyya dhugaa. Biyyi dhugaa nama dhugaa dubbate jedha malee waan biraa waan jiru hin qabu. Itoophiyaadha. Yookiin immoo Habashaadha. Habashaan seenaa keessatti hin taa'e hojjetaniiru. Seenaa keessatti biyya akka Itoophiyaa seenaa guddaa hojjette hin jirtu jedhee yaada. Garuu yeroo sanaaf ardii biyyoota gaanfa kana keessa jiran keessa biyya akka ardii Afrikaa dhufanii Itoophiyaan biyya yeroo jalqabaatiif amantaa musliimaa simatte. Akkasii kanaafuu Habashaa ta'a. Guyyaan Arafaa guyyaa meeqaffaati? Guyyaa salgaffaa. Shakkiin ta'u. Guyyaa salgaffaadha. Shuriidha. Eeyyee. Guyyaan Iidaa. Torba akkana ta'a. Torba maqti. Torba jenna. Guyyaan Arafaa sagaltee akkamitti inni torba ta'a? Arafaan sagal yoo ta'e Arafaan argatteerta Arafaan guyyaa sagaliiti. Iidiin guyyaan Iidaa guyyaa meeqaffaati? Baasee. Baay'ee laafaadha. Arafaan sagal yoo ta'e Iidni immoo ka itti aanu jechuun kudhan ennaare. Eegaa kudhan. Jechuun akkamitti torba jechuu dandeetti? Garuu akkuma tette san hin ta'a malee akkuma jenne kudhan jedha san ta'a malee akkasitti illee gadi hin bu'u. Kanaafuu guyyaan Arafaa sagal yoo ta'e guyyaan Iidaa kudhan ta'a. Kudhan ta'a.